Yooyaa hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee nagaan koo ho'aan isaanii kan dinagdee bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Egaan yeroo gabaabaadhaaf gargar babbannee turre dhimmi daangaa lixa Oromiyaadhaaf naannoo Amaaraatti ta'a ture qisaasame geesse kan garaa keenya madeesse kan sammuu nu dhukkubse ture akkasumas illee rakkoo ongeetiin uummanni keenya Booranaa rakkoonni keessa jiruu fi rakkoonni keessa darbaa jiru kun sammuu keenya garmalee kan dhukkubsee fi hamilee keenya baay'ee kan fudhate ture kanumaaf jecha gaan yeroo gabaabaadhaaf gargar babbannee turre amma immoo kunoo irra deebinee sagantaa dubbii dirree dinagdeetti walitti deebi'aati jirra bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Egaan isinis bakka turtan hundumaatti nagaan keessan kan eegame akka ta'e abdii guddaan qaba. Har'a immoo mata duree waayitawaa keessumatti imala dinagdee tokko keessatti uummata keenya irraa kan eegamuuf aadaa uummata keenyaa keessatti sirreeffamuu qajeelfamuu kan qabu mata duree tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Akkana wajjin turtan afeerraan koo yeroo hundumaati. Egaan dubbii ijoo keenya guyyaa har'aatiin dhimma aadaa qusannoo jedhu irratti kan wajjin mari'annu ta'a jechuudha. Kutaa tokkoffaa kana keessatti qusannoon maalidha? Attamitti qusanna ka jedhu yommuu haasofnu kutaa keenya lammaffaa keessatti immoo dogoggorri ilaalcha qusannoo jiru maalidha ka jedhu ilaallee gara dhumaarratti akkamittiinitu gara qusannootti galla ka jedhu immoo kutaa sadaffaa keessatti kan wajjin ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf kutaa sadiitti qoodamee waa'een qusannoodhaa kan isinii dhiyaatu kun imala guddina dinagdee itti jirtaniif haalaan kan isin fayyaduuf dhimma bu'uuraa sababa ta'eef jala deemtanii hordofuudhaaf caqasuu akka hin daganne. Dhimmi kunis immoo hiriyoota keessan, firoota keessan, warra biyya keessa jiraniif warra biyya alaa jiran illee haalaan kan fayyaduudha sababa ta'eef viidiyoo kana hunduma isaaniitiif erguu hin dagatina. Uummanni keenya Awurooppaa fi Ameerikaa biyya Arabaas Afrikaa keessa Oromiyaa keessas bakkeen garaagaraa jirtan dhimmi qusannoo dhimma walootii dhimma ijoodhaa fi dhimma aadaa keenya keessatti wayyaa'uu qabuudha sababa ta'eef viidiyoon kun haalaan isin fayyada kan jedhu abdii guddaan qaba. Egaan maalidha qusannoon maalidha ka jedhu kana itti seenna kutaa tokkoffaa keenya kanaan jechaadha. Egaan gaaffii tokkoon isin gaafadha. Jireenya keessan keessatti namoota jijjiirama dinagdee barbaadan, hojii isaanii jijjiirachuu barbaadan, madda galii gaarii irra ga'uu barbaadan, hojjetanii wayyaa'uu barbaadan garuu guyyaa tokkollee callaadhaanis ta'e akaakuudhaan waa ol kaawwatanii hin qabne gartanii beektu. Jijjiiramuu barbaadu, guddachuu barbaadu, hiyyuma keessaa ba'uu barbaadu, maddeen galii isaanii babal'ifachuu barbaadu. Garuu mana isaanii keessaas haa ta'u, mana baankiitii callaan isa ta'u akaakuudhaan qusannoo waa tokko kan hin qabne isin mudatee beekaa. Akkasumas namoota biizinesiitti seenuu barbaadanii biizinesii xixiqqaattis, biizinesii gurguddaas, biizinesii giddu galeessattis seenuu barbaadanii waa takka garuu guyyaa tokko ol kaa'atanii kan hin beekne namarraa kadhachuudhaan, hiriyaarraa kadhachuudhaan, fira gaafachuudhaan, baankiitu naa kenna jechuudhaan namoota biizinesiitti galuu barbaadan takkaa agartaniif dhageessanii beektu. Gaaffii biraan isin gaafadha. Namoota mana ijaarrachuu barbaadanii carraa mootummaan baasetti dhaqanii galmee lafaa galmaa'uu barbaadanii qarshii galmaa'uuf isaan barbaachisu hundumaa namni akka isaaniif kennu gaafatan takkaa argitanii beektu. Qarshii kumatti kan qaban qarshii 500 ol kaawwatanii kaayyoo kanaaf hin qaban. Carraa akkasii ba'ee galmee akkasii ba'ee dhaqeen galmaa mallaqamma kana hunda sanaa kenni nama jedhu argitanii beektu. Hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee kun baay'ee kan nama saalfachiisuuf kan nama yaaddisu. Kun baay'ee kan nama dhibu kan nama saalfachiisu. Mee gaaffii kan biraan isin gaafadha. Nama digirii jalqabaa fudhatee waggaa 5 guutuu hojii hojjetee digirii lammaffaan deebi'ee barachuu barbaadaatii gatii barnootaa naa kaffali naa kenni isiniin jedhu. Takkaas mudatee beekaa yookaan nama deeggarsa akkasii nama gaafatu agartanii beektu. Waggaa 5 guutuu hojjetee saantima lama ofiisaatti waliin ka'an mana barumsaatti deebi'ee barachuu barbaadu akka namni irratti kaffaluu barbaadu. Waan akkanaas hin quunnamee beekaa. Niigaan namoota akka kanaatiif mallaqa isaan barbaachisu, qabeenya isaan barbaachisu kan hundumaatu fuutanii laattanii fi dhugumatu qisaasama tokko malee
itti gaafatamummaan quuqama tokko malee quuqama guddaadhaan hojii oolfatu jettanii yaaddu. Deebiin isaa ifaadha. Lakki namni ofii isaatii utuu hin gumaachin, ofii isaatii utuu ittiin dafqin, ofii isaatii utuu hin qusatin, mallaqa namaatiin, qabeenya namaatiin, qabeenya baankii qofaan, qabeenya mootummaa qofaan hojjetee duroomee sadarkaa guddaa rakka ga'e akka fakkeenyaatti tokko addunyaa kanarratti nagarra. Namoota tujaara jedhamanii addunyaa kanarratti miliyeenariif bileenii ta'an baay'een seenaa isaanii keessaa kan hubannu warra waan qaban ol kaawwatan, warra waan qaban qusatan, warra ifii isaaniitii raacitii yookaan immoo sanyii ishee jalqabaa warra ol kaawwatanidha. Kan ittiin dadhabne, kan ofii isaan ittiin ifaan, kan ittiin dafqineeni namni hojjetee tujaaruu danda'a, hojjetee fi darbuu danda'a jedhanii yaaduun gowwummaan ikaan hordoftoota sagantaa kanaa kanniin akeekkachiise dargaggoota keenyatti, hojjetoota mootummaaf miti mootummaatti, namoota daldala xixiqqaatti galuu barbaadaniif itti seenanii jiran, namoota keenya biyya alaaf biyya keessa jirtanitti jala muree himuu barbaadu. Aadaa akka warraaqsaatti Oromoon jijjiiruu qabu keessaa inni jalqabaaf inni duraa bu'uura dinagdee nama dhuunfaaf maatiif biyyaalessaa akka ta'e qusannoo wajjin kan wal ilaallatudha. Qusannoon baay'ee murteessaadha. Mee dhaabbileen maallaqaa liqa namaa liqeessuuf gaafa jedhan meerre maal qusattee qabda hammam fiddee gumaachita maaliif jedhanii nama gaafatu sunitti fakkaata. Waa tokkoon isinitti maarra hubannoo qusannoo jalqabdee hin jirtu taanaan hanga har'aatti haa xiqqaatu haa guddatu shaakala qusannoo hin jalqabne taanaan fuulli kee durri dukkanaadha. Dinagdeedhaan eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Kana jala muraa beekaa hubadhaatii fudhadhaa. Kitaaba dhaloota dinagdee humneessuu jedhu keessatti boqonnaa salgaffaa irratti kan isa agartan dhimma aadaa qusannootii gadi fageenyaan achirraa dubbisuun ni danda'ama. Qusannoon maaliidha? Hiiki qusannoo maaliidha? Qusannoo jechaan namni tokko yookaan maatiin tokko yookaan biyyi tokko galii amma argame irraa yookaan galii harka nama ga'e tokko irraa boriif jedhanii egereedhaaf jedhanii faayidaa ammaarra oolchuu dhiisanii kan ol kaawwatanii jechaan. Akaakuudhaan haa ta'u callaadhaan faayidaa ammaarra oolchuu dhiisanii, rakkoo ammaarra oolchuu dhiisanii, fedhii amma jirurra oolchuu dhiisanii jijjiirama boriitiif, faayidaa boriitiif, guddina boriitiif, imala boriitiif kan ol kaawwatan kuni qusannoodha jedhama jechuudha hiika saayinsiitiin. Kanaafuu qusannoon maallaqa nuti fedhii keenya ammaa gadi qabne, rakkoo keenya ammaa ciniinnanne, haala keessa jirru ammaa hi'iyyoo jennee boriif jecha kaayyoof karoora boriif jiruuf jecha kan ol kaawwannuudha jechuudha. Namni bor maal akka ta'u hin beekamu. Carraan hojii borii maal akka ta'u hin beekamu. Haalli gabaan fidee dhufu borii maal akka ta'e hin beekamu. Tomorrow is uncertain. Namni tokko addunyaa kana irratti bor maal ta'uu akka danda'u sirriitti raaguu ka danda'u tokko iyyuu hin jiru. Moodela dinagdee fayyadamnee dinagdeen kun gara kamitti adeema ka jedhu kan ittiin raagnu baay'ee qabna saayinsii dinagdee keessatti. Inni garuu baay'ee probabilistikiidha. Baay'ee precise yoo ta'e harka 90 ofitti amanuu nu kennuu danda'a. Harka 95 ofitti amanuu nu kennuu danda'a. Harka 99 ofitti amanuu nu kennuu danda'a. Kanayyuu jechaan maal jechaan haalli dhibbi tokko sanyiin akkasii yoo dhalate 99 isa nu raagnee wajjin wal fakkaachuu danda'a jechaan. Kanarraa kanaaf exactly bor maal akka ta'u haalli bor dhufu maal akka ta'u kan raaguu danda'u moodeliin dhibbatti bor maal akka ta'u raaguu danda'u tokko addunyaa kanarra jiru. Bor maal akka ta'e hin beekamu. Qusannoo ka jedhamu addunyaa irrattis kan dhufe maatiin keenyas dur midhaan kan isaan qusataniif galii kan qaban kan isaan qusataniif yookaan beelada ittiin bitanii yookaan midhaan ittiin bitanii yookaan mallaqa callaadhaan kan isaan ka'aa turan sunis bor maal akka ta'u dhibba raaguun sababa hin danda'amneef qusannoon kanaaf nama barbaachisa jechuudha. Egaan konkolaataan keessan cabuu danda'a.
yoo konkolaataa qabdu ta'e jechaadha. Manni keessan dhimmisuu danda'a, suphaa barbaaduu danda'a ta'a. Biizinesii tokkotti galuudhaaf yaada maddisiifachaa jirtu ta'a. Dhukkufachuu dandeessu. Hojii dhaari'amuu dandeessu. Ijoolleen keessan mana barumsaa biraa deemuu dandeessi. Haa guddatu haa xinnaatu hojii tokko jalqabuudhaaf dandeessu. Wannan akkanaa gara fuulduraatti dhalatan kan ittiin keessa darban inni jalqabaaf inni dura inni saayinsii dinagdeen akka bu'uuraatti ilaalamu yoo jiraate qusannoo qofaanidha. Konkolaataa borcabuuf gargaarsa namaatiin keessan darbamu liqaan keessan darbamu. Manni ofii yoo dhimmise manni ofii yoo suphaa barbaachise yookaan waa tokko irratti investii gochuun yoo barbaachise gargaarsa namaatiin kadhannaadhaan deeggarsaan liqaan miti. Boriyoo dhukkufan boriyoo mana hojiitii ari'am boriyoo biizinesiin keenya deebi'ee kollaapsii godhe investimentii tokkotti galuuf hojii xiqqoo tokko jalqabuudhaaf yoo barbaachise saayinsiin dinagdee bu'uuraan kan inni lafa kaa'u wanneen akkanaa qusannoodhaan keessa darbamaadha. Gargaarsaan keessa darbuu ni danda'ama ta'a garuu itti fufiinsa hin qabaatu. Garuu itti gaafatamummaan ta'uu hin danda'u. Egaan qusannoo utuu hin qabaatin rakkoo akkanaa keessa darbuu yaaluun kan hin danda'amneedhaa fi kan hin abdatamneedha jechaadha. Namoonni baay'een konkolaataa bitachuu barbaadu. Namoonni baay'een mana ijaarrachuu barbaadu. Namoonni baay'een waan gati jabeessa ta'e tokko mana isaanii keessatti akka argatan barbaadu. Ganamas guyyaas kana wanjiru. Garuu mindaa isaanii guutummaa guututti saantima lama qarshii 100 waliin kaa'atan itti fayyadamu. Hin danda'amu. Bira ga'uun takkaa hin danda'amu. Guddinni egereedha. Jijjiiramii borii wayyaa'insi dinagdee boriidha dhibbaa dhibbatti kan inni harka jiru harka qusannoo keessa. Qusachuu danda'uu keessa jechaadha. Kanaaf qusannoon bu'uuraa kan jedhu kana ilaaluun barbaachisaan. Hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee mata duree nuti har'a haasawaa jirru waa'ee maaliiti? Waa'ee aadaa qusannoo keenyaa fi akkamittiinitu imala qusannoo jalqabnaa isa bu'uura dinagdee keenyaaf bu'uura jijjiirama dinagdee keenyaa ta'e kan jedhu irratti haasawaa jirra. Turtiin keessan ammallee hanga dhumaatti anaa wajjin haa turuun afeerraa kooti. Egaan mee hariiroo galiidhaaf qusannoo gidduu jiru immoo kaafnee yaa ilaallu jechaadha. Akka saayinsiin dinagdee jedhutti sadarkaan qusannoo sadarkaa galii irratti hundaa'a. Sadarkaan qusannoo keenya sadarkaa galii keenya irratti hundaa'adha. Kana jechaan maal jechaadha? Akka galiin keenya dabalaa deemeen qusannoon keenyas dabalaa deemaa jechaadha. Kaleessa qarshii 1,000 duwwaan argadha yoo ta'e gaafa galiin koo qarshii 10,000 galiin koo qarshii 15,000 tola deemaa deemu qusannoon koo 100 akka ture 1,000 akka ta'a 5,000 ta'a deemaa jechaadha. Kanaaf sadarkaan qusannoodhaa sadarkaa galiitii wajjin wal ilaalaa akka jechuudha kan jedhudha. Kabraa sirna herrega qusannoo keessatti saayinsiin akka jedhutti akka galiin dabalaa deemeen kana jecha maal jechaadha? Mindaan keenya ta'u daldalarraa waan argannu haa ta'u hojjennee waan argannu akka inni dabalaa deemeen dhibbentaan qusannoo keenya dabalaa deema. Dhibbentaan baasii keenya immoo hir'achaa deemaa jedha. Kana fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Mindaan koo qarshii 10,000 yoo ta'e yookaan galiin koo qarshii 10,000 yoo ta'e wanti ani qusadhu immoo dhibbentaadhaan harka 20 qofaadha yoo ta'e gaafa mindaan kiyya qarshii 40,000 ta'u persentaan qusannoo kooti yookaan dhibbentaadhaan qusannoon koo immoo dhibbentaan 30 yookaan 40 ol siquu danda'u turre jira jechaadha. Kaleessa gaafa qarshii 10,000 ture dhibbentaadhaan qusannoon koo 20 kaniin immoo dhimma arraatiif baasu 80 jechaadha. Gaafa mindaan kiyya yookaan galiin kiyya 40,000 ol siqu fakkeenyaaf dhibbentaadhaan qusannoon koo persentii 30 yookaan persentii 40 ol siqaa jiru. Gaafa qusannoon persentaadhaan 30 ta'u baasiin maal ta'a irrachaadha 70tti gadi bu'eeti jira jechuudha. Yommuu persentaadhaan 40 ta'e baasiin immoo meeqatti gad siqee jira jechaadha 60tti gad siqee jira jechaadha. Kanaaf akka saayinsii dinagdee keessatti
akkaataan itti ilaalamu akkaataan itti hubatamu akkaataan itti fudhatama qabu jedhee saayinsiin dubbatu maalidha akkuma sadarkaan galii keenyaa waggaadhaa gara waggaatti baroota gara barootaatti dabalaa deemeen persentaan qusannoo dabalaa deemuu qaba persentaan baasii keenyaas immoo hir'achaa deemuu qaba jechaadha. Kana jechaan hamma nu baasii goonutu xiqqaataa jechaa miti. Maaliif yoo jennu qarshii 10,000 keessaa 80 faayidaa irraa oolchina yoo ta'e qarshii 8,000 jechaadha karaa biraatiin. Yeroo galiin koo 40,000 ta'u persentaa 70 duwwaadha 80 miti amma 70tti gadi siqeera gaafa ta'u garuu persentaatu gadi siqe malee hammi baafnu garuu dabaleera jechaadha. Kanaaf persentii 70 baay'isuu 4 yoo goone 14,000 jechaadha. Dabaltii 6,000 qaba jechaadha. Kanaaf hammi nu baafnu iyyuu nuuf dabala saabateef persentaan isaa gadi bu'aa deemuu danda'u turre jira jechaadha. Kanaaf yoo wayyaanisa jireenya dinagdee barbaanne yoo ta'e qabeenya jajjaboo horachuu barbaanne yoo ta'e daldalatti galuu barbaanne yoo ta'e dinagdeedhaan sadarkaa guddaarra ga'uu barbaanne yoo ta'e aadaa Oromoo keessatti dargaggoota keenya keessatti hojjetoota mootummaa keessatti hojjetoota mootummaa abbootii qabeenyaa keessatti dareen shaakalamaaf jabaachaa akka dhufuun irra jiru aadaa qusannoo keenya jijjiiruudhaadha. Kana ilaaluudhaaf namoota rikkinni beelli yeroo gara yerootti dhiibee fidee qe'ee keenyatti magaalaa keenyatti galan ilaala. Gaafa dhufan harka duwwaa dhufan kophee haxaa'u hojii humnaa hojjechuu buna ciru haramuu namaa ergamuu mana namaa keessaa abboomamuudhaaf yookaan ergamanii jiraachuudhaaf dhufu. Waggaa 5 waggaa 10 booda garuu isaantu abbaa reestooraantii isaantu abbaa gamoo isaantu abbaa qabeenyaa ta'a jechaadha. Kana hundumaa wanti fide miracle hojii ajaa'ibaa ta'amrii wayii hojjetameetu hin taane hojii isaan qusannoof aadaa isaan qusannoo keessatti qaban jechaadha. Kanaaf uummanni keenya aadaa qusannoo jabaa shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Galii keenyarraa harka wayyaa harka ija saayinsiitiin heeyyamamaa ta'e ol kaawwachuun barbaachisaadha jechaadha. Akka sabni keenya dinagdeen dudduubattaaf akka uummanni keenya biyya kana keessatti dinagdeen uummattoota biraa gadi warra ollaa keenya jiraatanii gadi akka inni ta'u kan godhe waa biraa tokko hin jiru. Beekumsa addaa jarreessuun sababa qabaniif miti. Lafa fudhatanii sababa dhufaniif miti. Digirii addaa sababa qabaniif miti. Yookaan hojii ta'amrii addaatu isaanii wajjin deemee sababa dhufeef miti. Inni jalqabaaf inni bu'uurarraa akka isaan nu caalan akka isaan dudduuba hafnu kan godhe aadaa qusannoo irratti qabnuuf hammam qusachuudhaaf murannoo akka qabnuudha. Qote bulaan keenya waggaa guutuu qota. Midhaan isaa garuu qusachuu keessatti rakkoo baay'een akka jiru hundumti keenya qabeenyuudha. Hojjetaan mootummaadha waggaa guutuu hojjeta. Dhuma waggaatti meeqa ol kaawwattee qabda yoo jenne garuu hundi keenya qabeenyuudha. Warri hojii humnaan hojjetan warri daldala xixiqqaa kanarratti bobba'an waggaa guutuu ifaajaa imalaa oolu. Mee maal kaawwatte maal bitatte lafa waa bitattee mana bitattee mi'a gati jabeessa bitattee jettanii yoo gaafattan garuu baay'een isaanii deebisan isinii deebisan lakkii ka jedhuudha. Imala akkasiitiin immoo gabaa keessaa galuutu dhufa. Dinagdee keessaa galuutu dhufa. Qe'ee ofii keessaa galuutu dhufa jechaadha. Baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessatti lafa Oromoodhaa kan darbee kan kennamu godhe gaarri Oromoo lageen Oromoo hojiin daldala sirna Oromoo hedduu isaa kan darbee godhu keessaa aadaa uummanni keenya qusatee ittiin qabeenya horachuudhaaf carraaqinni godhu gadi aanaa ta'uu isaarraa kaka'eedha. Kanaaf akka warraaqsaatti bara kana keessa baadiyyaadhaan magaalaa biyya keessa biyya ala ka barate kan hin baranne jennee warraaqsa jabaa kan irratti goonu aadaa qusannoo keenya irratti. Isa kanarratti waadaa waliif agalu. Karoora habaafan. Ifii keenya haa amansiif. Nan qusan waan an qabu olan kaawwadha. Akaakuun nan qusan callaan nan qusan egeree boriitiif jijjiirama boriitiif nan hojjedha jennee waadaa waliif agallu ofii keenyaafis haa amanamu. Kana gochuu yoo dandeenye jijjiirama dinagdee gulantaa keenya irra jira ulaa keenya irra jira. Hordoftoota horra miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee kutaa keenya tokkoffaadhaan kan ilaalaa turre qusannoo maaliidha? Maaliif qusachuu qabna ka jedhu kana
waan qusannoon jijjiiraman ni qe'ee keenyaaf biyya keenya keessatti fide kaamne haasa'uu yaalleera. Kutaa keenya lammaffaadhaan ilaalcha dogoggoraa hawaasa keenya waa'ee qusannoo irratti jiru kan wajjin ilaallu ta'a. Hamma deebinee wal agarruutti bakka jirtan hundumaatti biyya keessas haa ta'u biyya alaa magaalaas haa ta'u baadiyyaatti nagaadhaan naa turaa isiniin jechuun barbaada. Jaarraan jaarraa qusannooti. Kaayyoon kaayyoo qusannooti. Imalli imala qusannooti. Warraaqsa dinagdee kan ittiin dhaadhessinu nuuf haa ta'u galatoomaa horaa bulaa.